Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota Saalihaa MTV sirra jirtu nagaa keessanii fayyuma. Alhamdulillah nagaa fayyaa kootii isinillee bakka jirtanitti rabbiin nagaa fayyaa isin haa taasisu. Egaa inshallah rabbi jedhee gatiiwwan firaashii sadarkaa isaatii waliin akkasuma firaashii isa kamtu cimaadha, isa kamtu jiddu galeessa, isa kamtu gadaanaadha. Gatii isaa waliin jechuudha tokko tokkoon kan isinitti himu ta'a. Akkasuma immoo gatiiwwan tiraasii jechuudha. Tiraasii akkasuma gatii isaatiif sadarkaa isaatii waliin isa kamtu tokkoffaadha, isa kamtu lammaffaadha, isa kamtu gadaanaadha. Isa jedhu tokko tokkoon gatii isaatiin firaashiin cimaan isa kamii, tiraasiin cimaan isa kamii isa jedhamu tokko tokkoon kan isinitti himu ta'a. Hanga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Akkasuma viidiyoo kana laayikii godhaa, mee laayikii na godhaa. Akkasuma immoo namoonni tu sabiskiraayib godhin viidiyoo kana daawwattanu sabiskiraayib godhaatti maatii koo ta'a. Viidiyoon gadhiisu achumaan isin bira qaqqaba jechuudha yoo sabiskiraayib gootanii. Innaa chaanalii kanarratti inshallah wantoota garaagaraati, meeshaalee biyya keessaa gatii isaa akkasuma namoonni bitachuu barbaadan isiniif bitee godina Jimmaa bakka kamittuyyuu isiniif qaqqabsiisaa. Arabiyaa majlisii mafarrashaa afata jechuudha. Afata golgee, minxaafiiwwan, carqii firaashii, carqii tiraasii nabira argachuu dandeessu jechuudha. Maatiidhaafis ta'e ofii keessanii godina Jimmaa bakka kamiyyuu isin qaqqabsiisuu danda'a jechuudha. Yeroo baay'een eessa akkan ta'e viidiyoo irratti nan dubbadha, garuu viidiyoo hin xumurtanuu eessa biyyeettu jechuudha. Keessaanis koomantiidhaanis innaa magaalaa Jimmaarraa godina Jimmaa bakka kamiyyuu kan isiniif qaqqabsiisu ta'a jechuudha. Inshallah biiznillah. Innaa ajajadhaan isiniin jedhaa rafaan dhufaaraa ofii keessaniifis ta'ee maatiidha. Ajajadhaa. Egaa jalqaba irratti inshallah firaashii kan isinitti agarsiisu ta'a. Innaa egaa ani gatii hadhaati jechuudha kan isinitti himu. Gatii hadhaa namoonni baay'een hadha gatii na gaafattanii maal jettanii torbee tokko torbee lama booda maallaqa ergattu jechuudha. Innaa hadhaaf kaleessiyyuu tokko ta'uu dhiisuu danda'a, hadhaaf boriyyuu tokko ta'uu dhiisuu danda'a. Namoonni sichi meeshaa ajajachuuf karoora qabdanoo adhuma yoo fakkeenyaaf hadha yookiin bor yeroo birrii erguuf jettanu na dubbisaatii gatiillee akkasitti walii gallee innaan ergattanii malee isa hadha gatii gaafattanii saaba walii gallee kaanee torbee tokko booda torbee lama booda yeroo ergitanu gatiin qodaanii dabalaa bula malee achi taa'ee nun eeguu anaaf jechuudha kisaaraa. Nama fakkeenyaaf firaashii tokko namoonni baay'een kan ajajattanu jechuudha isa gatiin jiddu galeessaa namoota baay'eedha. 1300 walii galee torbee booda torbee lama booda yeroo birrii ergitanu 1350 ta'e wallaahi. Innaa isa sichi damuuzni ji'a tokko gahuu jettanii hadha gatii maal na gaafattanii yeroo immoo guyyaa torbee tokko torbee lama booda ergitanu gatiin ni dabalaa. Kanaaf inshallah aluma birrii ergachuuf qophooftanii na dubbisaan isiniin jedha dhiifama wajjiniin. Inni hadha himaarus gatii hadhaati. Viidiyoon kan hin gadhiisaa yeroo hadhaa yeroo ajajachuu jettanu gatiin isaa akkuma gaafa viidiyoo irraa sana hin ta'u jechuudha. Saatii viidiyoon kun isin qaqqabee argitanutti akka sana ta'uu dhiisuu danda'a. Torbee tokko torbee lama booda yoo viidiyoo kana argitanii dhuftanii dubbistanii gatiin sanarra qannasuu danda'a. Ishi deemachi qannasuu danda'a, dabaluu danda'a jechuudha. Kanaaf inshallah yoo hadha birrii ergachuu jettan yoo bor birrii ergachuu jettan guyyaa biyaansi guyyaa tokko lama wahii bicha dursaatii torbee tokko torbee lama ji'a tokko waan akkasii dura gatii gaafattanii walii galamee kan yaala birrii ergitanu suni bareedaa miti. Egaa kuni firaashiin kun taayigarii jedhama. Taayigarii jedhama. Bal'inni isaa 7dha. Tiknasiin isaa 12dha. Sababa 12 jedhama. Tiraa firaashiin isaa jechuudha. Dheerinni isaa meetira 2 jechuudha dheerinni isaa. Innaa gatiin isaa birrii 2000
birrii 2,000 jechuudha gatiinsaa yeroo ammaa kanatti. Bal'ina qaba, furdina qaba. Itti aansuudhaan kanuma ta'ee ka'e immoo kan kanaa gadii tiknasiinsaa kun yookiin lafarraa ol ka'iinsisaa kun saantii 12 saantii 10 ta'ee ka'ee bal'inni isaa saantii 60 kan jiru immoo inni immoo birrii 1,800. Maaliif akkuma kana laabifti isaa kanaan tokko la tiknasiinsaas bal'inni isaas bal'ina jechuun koo kana la kun bal'ina isaa jedhama garaasaa. Tiknasiin immoo isii kanaa ol ka'iinsasii jechuudha. Kun amma saantii 10 inni kun saantii 12. Kanuma akkanaa ta'e immoo kanaan kan hin ta'in bifuma kanaa carqiidhuma kanaatiin kanaan jira gatiin jira isuma kanaan tokkuma birrii 1,800 jechuudha. Amma kuni isa xarzii jedhama. Wayyee ishi kunis taayigarii jedhama kunis taayigarii jedhama. Kuni isa xarziin taane kun taayigarii isa abbaa xarzii jedhama. Kunis gatiin isaa birrii 1,800 jechuudha tokkoonsaa. Kunoo bifaan jira bifa kanas qaba bifa diimaa jechuudha. Innaa sadarkaan jaraa firaashummaan jaraa tokkuma garuu guddinaaf bicina bal'inaaf qallina wal caalanii jechuudha jarri kunneen. Egaa itti aansuudhaanii isa kanaa firaashii isa kanaa kuni egaa kanarraa gadi gatiin isaallee kanaa gadi firaashummaa isaas fayyadamee hin beekuanii garuu namoonni baay'een kana bitatu namoonni gatii jiddu galeessa barbaadan jechuudha. Innaa isiin kuni bal'inni saantii 60 tiknasiinsi saantii 10 silsaa ba'asrii jedhamtee dhaabiin hundinuu meetiruma 2 jechuudha. Gatiin isii birrii 1,350. Namoonni baay'een 1,300 isinitti mee guyyaa meeqa boodaala birrii ergitan 1,350 ta'eera jechuudha. Kanaaf amma 1,350 bor dabaluu qannasuu danda'a isa borii walumaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Namoonni irra deddeebisee isinitti immoo isa bismillah isa siichi torbee 2 torbee tokko ji'a 2 booda damoosa fudhattanii birrii ergitanuuf hadha gatii nan gaafatinaan isiniin jedha dhiifama guddaa wajjin. Egaa firaashiin kanuma firaashii ispoonjii kanuma 3 qofaa miti kan kanaa gadi illee jira kan kanaa gadi faayidaa hin qabu jechuudha. Haphiidha yaanne badaa amma kana miti bareedaa miti. Kan gatiin isaas kanaa gadi firaashummaan isaas kanaa gadi jira jechuudha. Hamma ta'e waan irra wayyaadha jedhamudha kan isinii qabadhee dhufu jechuudha. Bismillah kun immoo hin ulfaata yaa Rabbi. Inni kun immoo dhaabachuu didee akka malee dhaabatee ture duraan. Inni kun immoo boondidii jedhama. Isa irra gaarii jechuudha. Isa irra gaarii isa irra bareedaa jedhamu boondidii isa namoonni baay'een ajajatan jechuudha. Kun dheerinni isaa meetira 2. Dhaabittuu jara kana caala lamayyuu hin caala 2 kun dheerinni isaa meetira 2 fi saantii 12 waan akkasiitiin dhufa jechuudha. Tiknasiin isaa saantii 10 as biraan sababa asiriidha. Garaan isaa immoo jechuun kana bal'inni isaa saantii 70 innaa akkanatti miti jechuudha. Kan namoonni baay'een namoonni hojii akkanaa hojjetan jechuudha. Birrii dhamma ta'e iyyuu itti dabalaati viidiyoo koo kan ilaaltanu ta'e jechuudha. Wama gaarii namaaf hojjedha wallaahi. Fakkeenyaaf firaashii kana akkuma kanatti hojjeta namni kamiyyuu keessatti magaalaa Jimmaa keessaa biyya biraallee amma kana quban qabu magaalaa Jimmaa keessaa jechuudha. Firaashii akkanaa ajajattanii akkuma Arabiyaa Majlisiitti hojjetanutti qullaadhuma kanatti carqii isarra keessaa uffisan jechuudha. Carqii isa irra keessaa kafeenis ta'u Arabiyaa Majlisiitti carqii Arabiyaa Majlisiitiinis ta'u uffisanii isinitti kennan. Gaafa isin carqicha
kun akka arabiyaa majlisiitii miti akkuma firaashiitti fayyadama magatii ta'e jennaan itti bahee miiccama maal jedhama yeroo carqicha itti baasnu kun hamma qarqiin gogee ol deebi'utti duwwaa ta'a miti ijoolleen irra deemti maal jetti in faraffarama jechuudha. Kanaafi kabarii mucaa sitti garagalaara ila amma fakkeenyaaf kun faabrikaan carqii itti uffiseera miti keessoon isaa ispoonjii qullaadha akka sanatti namatti hin ergine faabrikaan carqii itti uffisee haala kanaan erge isa kana garuu namni akka barbaadetti muree fayyadama gatii ta'ennaan faabrikaan akkanumaan erga boondidii akka kanaan carqii sarara keessaa qofa itti uffisnee erguu hin qabnu jechuudha. Dirqama kabarii akkanaan itti hodhaan ni beektu jechuudha irra hedduun keessan. Maaliif ana eenyuun na ajajee miti isinis beektanii akkasitti qalabattanii miti booda borgaafa irraa baastanii carqii irraa baastanii miiccitanuu kun isin jalaa bada isin jalaa faraffarama jechuudha. Kun kanaafi carqii kabariin irraan itti hodhee ka'ee wuxxirri godhamee afaaniin galfamee ka'e afaaniin marfeen hodhamaa waxxaree qabaa gaafa carqii isaa irra keessaa bifa barbaaddaniin itti hodhisiifattanii kaatanuu yeroo isaan irraa baastanii miiccitanuu kabarichatu dhoskee taa'a. Duwwaa guyyaa meeqa yoo bule maal yoo jedheyyuu waa tokko isin jalaa hin ta'uu jechuudha. Gatiin isaa kun yeroo ammaa kana carqiidhuma haala sanaan itti hodhee carqii irra keessaa bifa barbaaddaniin kafees ta'ee carqii arabiyaa majlisiitiinis ta'ee hodhamee qarshii 7,500 isayyuu boondidiin hin jiru dabaleera jedhamaara. Rabbi nu falaffisu. Akkasiin isiniin jedha hordoftoota koogaa ziippiidhaan hodhamaa asiin jedhuu achiin jedhuu badaa tokko bareedaa jechuudha. Firaashiin inni boondidiin kun kanatti ciisu sawii reenfu maarkisuudha isa ulfaata. Innaga hordoftoota koo viidiyoon koo hadhaa kana fakkaataa hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa rabbi keessanaaf tura. Laayikii godhaa namoonni hanga yoona viidiyoo kana hanga xumuraa ilaaltanii baay'ee tokko galatooma ulfaadhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.